imaan afurata korraa dhugne ka'aandi maxaxxi noo xaxxano Qorontos duraa kudhan afur maaltu tokko nu godhe lammaffaa buddeena tokkorraa nyaanne ka'aandi mabil Yohannis boqonnaa 6:50 kaasaa madhumaatti dubbisaa sadaffaan maaltu tokko nu godhe muka tokkorraa argamne muka tokkorraa innis ilma Waaqayyoo Yesuus. Waldoonni kiristaanaa ni cufamu, amantoonni ni dararamu, ari'atama ulfaataatu dhufaa jira. Tajaajiltoonni hedduun morma isaaniitii gadi awwaalamaniin argaa yeroo kun ta'u ammoo dacheen afaan bantee namoota hedduu utuu liqimsituus argeeraa dhiigni hedduunis dhangala'uu isaarraa kan ka'e sabni biyya kanaa gatii baasaa jechuudhaan raajichi dubbatee jira. Raajummaa hin tuffatinaa garuu qoraa ilaalaa fudhaa. Bara dhumaatti amalli namootaa gadheen kufaatiin amantii fi jireenyi hawaasaa yeroo jalqabu waldaan kiristaanaa muddama keessa darbiti. Amantaa fi gantummaan addunyaa yeroo baay'atu jireenyi dhala namaa yakkaan guutaa yeroo adeemu Gooftaan keenya Yesus Kiristoos murtoo yookaan firdiif dhufuun isaa hin hafu. Dhiibbaan qulqulloota gidduutti adeemsifamu ammoo qaamota alaarraa qofaa utuu hin taane nu gidduuttis kan jalqabamudha. Dhufaatii Gooftaa keenya Yesus Kiristoos wajjin wal qabsiisee mallattoowwan biyya lafaarratti ta'an hedduun jiraatanis isaan kanaaf ragaan macaafa qulqulluu fi amantootadha. Bal'inaan isin biraan geenya. Lubni Dr. Tolasaa Guddinaa ergaa tattamaa fi wayitawaa ta'ee dabarsanii jiru. Uummanni Itoophiyaas gochuu qabu waan jedhan dubbataniitu jiru. Lubni Dr. Tolasaa Guddinaa maal jedhanii qophii keenya kanaan dabalataan isin biraan geenya. Faarfataa beekamaan Yitbaarak Alamuu jedhamuun dhiifama gaafate. Faarfataan kun dheengaddaa haasaa gaaffiif deebii irratti taasiseen daawwattootaa fi amantoota muufachiise kan ture yommuu ta'u guyyaa kaleessaa deebisee dhiifama gaafatee jira. Innillee viidiyoon isaa nu dhaqqabeetu jira. Qophii keenya kanaan kan isin biraan geenyu ni ta'a. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayitaa addunyaarraa walitti qabaman kallattiidhaan akka isin naqqabaniif isin gargaara. Yaada keessan koomentii irratti nu qooda. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Waaqayyo mootummaa isaa waaqarraa sana biyya lafaarratti akka hin dhaabneef diiyaabiloos waan danda'u hundumaa gochuu ni yaala. Haa ta'u malee Waaqayyo tarkaanfii fudhachuuf gaafa ka'u qaamni isa duraa dhaabbatu hin jiru. Bara dhumaatti amalli namootaa gadheen kufaatiin amantii fi jireenyi hawaasaa yeroo jalqabu waldaan kiristaanaa muddama keessa darbiti. Amantaa fi gantummaan addunyaa yeroo baay'atu jireenyi dhala namaa yakkaan guutaa yeroo adeemu Gooftaan keenya Yesus Kiristoos murtoof yookaan firdiif dhufuun isaa akka ga'e yaadachuu qabna. Dhiibbaan qulqulloota gidduutti adeemsifamu ammoo qaamota alaarraa qofaa utuu hin taane amantoota gidduuttis akka jalqabamu ifadha. Dhufaatii Gooftaa keenya Yesus Kiristoos wajjin wal qabsiisee mallattoowwan biyya lafaarratti ta'an hedduun jiraatanis isaan kanaaf ragaan macaafa qulqulluu fi amantootadha. Saba isaa kanas dheekamsaan yakkamtoota wajjin balleessuu isaatiin dura
Gooftaan keenya Yesus Kiristoos samiirraa fiingeen afuufame ulfinaan ni dhufa. Yeroo sanatti qulqulloonni fooniin lafarra jirru Yesuusin simachuuf kan butamnu yommuu ta'u, qulqulloonni awwaala keessa jiranis awwaala keessaa kaafamuudhaan Masiihii keenya Yesus Kiristoos waliin kan simannu ni ta'a. Gooftaan keenya ulfinaan dhufuusaa yookaan butamuun keenya taatee jalqabaa firdii kennamu dursuudhaan waldaan kiristaanaa ittiin butamtudha. Yeroo qophii amantootaati jechuudha. Dhufaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoos yookaan butamuun keenya abdii keenya yookaan jabina keenya isa guddaa yommuu ta'u, warra kaaniif ammoo yeroo jalqabbii gaddaa addaati. Kun ammoo yeroo nuti Masiihii keenya simachuudhaaf imimmaan keenya bareedduuf biyya lafaarratti roobaa ture isa tokkoof isa dhumaatiif nurraa haxaawwamuu yommuu ta'u, waraanni addunyaa inni ciggaasisaan sun dachee kanarratti jalqabuu isaatiin dura ambaasaadara samiirraa kan taate waldaan kiristaanaa gara biyya isheetti gara bakka jalqaba turteetti ni waamamti ni fudhatamti. Ergamaa Phaawulos waa'ee dhufaatii gooftaa erga dubbatee booda amantoonni qulqullummaan jiraachuu akka qaban ni yaadachiisa. Biyyi lafaa cubbuudhaan yoo maraatte, waldaan kiristaanaa yookaan lapheen amantootaa qulqullummaan yoo jiraatte, yeroo sanaa dhufaatiin gooftaa baay'ee akka dhiyaatee fi gooftaan balbalarra akka gahee beekuu qabna. Barichi hammam hamaa ta'u iyyuu waldaan kiristaanaa abdii ishee isa fuulduraa sana ilaaltee gooftaa isheetti maxxanuu fi jabaachuu qabdi. Kana erga isiniin jenne raajummaan uummata Finfinnee irratti raajame tokko baay'ee kan nama naasisuu yommuu ta'u, maarree nutis raajummaa utuun tuffatiin garuu irratti kadhadhaa jechuudhaaf isin biraan gahuu jaallanne. Raajii Saamu'eel Taaddasee jedhama. Akkas jechuudhaan raajummaa argee dubbata. Wantan arge kana tajaajiltoota wajjin irratti kadhachuuf yaallee turre. Waldoonni kiristaanaa hedduun cufamuuf jiru. Dhiibbaa fi dararamni guddaan uummata kanarraa gahuuf jira. Yoo biyyi jiraattee atis ni jiraattaa, yoo biyyi baddee atis jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf waa'ee biyya keenyaatiif kadhadhu jechuudhaan dubbate jira. Sanyiin hin beekamne hanga ammaatti maqaan isaas dhahamee hin beekne magaalaa Finfinnee keessatti rakkoo yeroo uumuu nan arga. Dhiigni namaa akka bishaan Abbayyaatti ni dhangala'a. Waaqayyo garuu warra na dhaga'an nan oolchaas jedha. Dabalataan sochii lafaa guddaan arga. Dacheen in banamti, dacheen afaan bantee namoota liqimsiti. Kun maal jedhee yeroon gaafadhu dhiiga qulqulloota hedduu dhangala'eedha. Kanaaf dacheen afaan bantee liqimsitis naan jedhe. Tajaajiltoonni hedduun morma isaaniitti gadi awwaalamanii utuu jiranii argeen jira jechuudhaan namni kun dubbatee jira. Egaa raajummaa hin tuffatina, garuu qoraa ilaalaa irrattis kadhadhaa. Gooftaan hamaa kana nu haa oolchu. Sadii bifti waldaa kiristaanaa maal? Afuraan gubaa ta'uu qabdi. በመንፈስ የተቀጣጠለች ወልዳን ክርስቲያና ስብሰባ ምት ስኒ ገለምን ይሄ ሁሌ በመንፈስ የተቀጣጠለች ይሄ መልኳ ነው። ወልዳን ክርስቲያና ዮም ጀልቀቤ ባፉር ቁልቁሉም ቦይ ምኒ ወጀር ገመታ በቆና ለመረት ካኑምቲ ወልዳ ክርስቲያና ፍዴ ማልተውዳ በመንፈስ መቀጣጠል ጉበቹ አፉራ በመንፈስ ሲሞሉ አይደለም እንደ የተመሰረተችው ኢሳኔም ለለባ ፍዴ ምትዩታም አትዋ አፉራ ቡ አፉራ ቁልቁሉ የጋጅራኒ አፉራን ጉበተን ተቀጣጠሉ ቤተ ክርስቲያን ተመሰረተች። ወልዳው ዋቀየው ከናበተ አብደ ፉራራ አብደ ማሊር ከናብ የሮንዱማ ወልዳን ክርስቲያና ማልን ጉበቹ ቀብድ አፉራ ቁልቁሉዳን ሮማ ኩደለማ ኩደቶክ ዋን መባሶፍ ኢባይና አፉራ ጉባ ቀባዳ ጎፍትቻ ፈፍራ ቦአ ወጀዳ አፉራ ማሊ ሜኖ ጅና አፉራ ጉባ ኤዳ አመና ዱራ ፉሪ ጉባን ጅሩ namni waldaan umatol galee ganaatu masagantaa marraamu ittika furri waaqayyo yeroo furri gubaan jiru hollaayni akkuma ibsaa samma elektiriki switch bobees namni taggootu bal jedha amma furri gubaa waan badeef akka of coma rabeellaa ta'e namni marabeellaa tamittiin gaaftu gootumi
ተቾፍት ቡ ካካካካካ ይለችከ አራማራ ቤላ ዳንካስ ወልዳከ ሰነሞታ አሜን ጀዳ ኢላካ ሲትይ ነካም itti dabaluudhaan qophii keenya lammataatiin lubi Dr. Tolasaa Guddinaa ergaa tattamaa soomaaf kadhannaa biyya keenyaaf taasifamuu qabu labsanii jiru. Lubi Dr. Tolasaa Guddinaa akkas jedhan Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 5 kaasee ergaa jiru dubbisuudhaan Waaqayyo ana duwwaadha ana malees Waaqayyo kan biraan jiru yoo ati ana beekuudhaa baatte iyyuu ani immoo si hidhachiisee sin jabeessaa kanaanis baabiftuutii hamma lixa biftuutii ani kophaa koo Waaqayyo akkan ta'e ana malees Waaqayyo kan biraan akka hin jirre namoonni hin beeku aniifa dukkanas nanuma nagaa nan buusaa goolis nan kaasaa ani Waaqayyo kana hundumaa nan hojjedhaa jedha macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 45 lakkoofsa 5 hanga 7 lubi Dr. Tolasaa Guddinaa ergaa kana erga dubbisanii booda tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 13 itti dabalaniiru gooftaadhaaf jedhaatii harka warra aaboon kennameef jalaa of galcha mootii isa hundumaa irratti aaboo qabuufis abboomama tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 13 bara ergamootaa keessa egaa ergamaa Phexros ajjeefamuuf akka jiru utuu beeku abboota biyyaatii fi bulchitoota biyyaatiif abboomamuu akka qabnu dubbateera jechuudhaan dubbatan lubi Dr. Tolasaa Guddinaa በለነሳ ዳወን የወልታ ደብኑ ዛሬ በፊታችሁ የቀረብኩት ወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ አጭር መልእክት ይዤ ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ከ5 እስከ 7 እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከኔ ሌላ ማንም የለም ከኔ በቀር አምላክ የለም አንተ ባታውቀኝም እንኳን እኔ አበረታለሁ ሰዎች ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያው ከኔ በቀር ሌላ እንደሌለ እንዲያውቁ ነው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከኔ ሌላ ማንም የለም እኔ ብርሃንን ሰራው ጨለማንን ፈጠርኩ አበለጽጋለሁ አደህያለሁ ይህን ሁሉ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር ነኝ በሰማይ ሆነ በምድር ለሕይወት ሆነ ለሹም ሽረት ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው በእግዚአብሔር ራሱን ካላወቀ ግን ስልጣንና ምንጩ ማን እንደሆነና ለምን እንደሆነ ሊያውቅ አይችልም የእግዚአብሔር ሰዎች ግን የስልጣን ሁሉ ምንጭ ማን እንደሆነ ስለሚያውቁ የሚያደርጉት ሆነ የሚናገሩት በታላቅ ጥንቃቄና ማስተዋል መሆን እንዳለበት ይረዳሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 27 ላይ መቁ ስለ ስልጣን ሲናገር ከሰማይ ካልተሰጠው ሰው አንዳች ሊቀበል አይችልም ማለት ከሰማይ ማለት ከእግዚአብሔር ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 ላይ የጲላጦስ ስልጣን ከላይ ከእግዚአብሔር እንደሆነ መሰከረ ከላይ ካልተሰጠ በቀር በኔ ላይ ምንም ስልጣን ባልነበረህም ማለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የስልጣን ሁሉ ምንጭ ሆኖ ይያለ ሊያሰቅለው ለተነሳው ለጲላጦስ ስልጣን ተገዛ አልተከራከረም ቦታውን ክብሩን አልነካበትም ክፉ ቃል አልተናገረም ይማስተዋል የሚገባን በህይወታችን መኖር ያለበት ለባለ ስልጣን ያለን አመለካከትና አቋም መሆን አለበት ቀጥሎም በጨካኙና በገዳይ መንግስታት ዘመን ሐዋርያት ስለ ከባድ ዘመን ስለ ባለ ስልጣናት ስልጣን የነበራቸው አክብሮት እጅግ የሚያስደንቅ ነበር የሐዋርያት ሁሉ አንጋፋ የነበረው ሐዋርያው ጴጥሮስ በዛ መንግስት ውሳኔ እንደሚገደል እያወቀ ለቅዱሳን ያስተላለፈው መልእክት እኛም በዘመናችን አተኩረን መስማት የሚገባን ነው ሁላችን ራሳችን ያለን ስልጣን ሆነ ለሌሎች ከኛ በላይ ለሆኑና በእኛ ላይ ስልጣን ስላላቸው እጅግ መጠንቀቅ እንደሚገባን ጌታ በቃሉ ያዛል በእኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እስከ 17 ላይ ስለ ጌታ ብላችሁ ለምድራዊ ባለስልጣን ሁሉ ተገዙ የበላይ ባለስልጣን ስለሆነ ለንጉስ ቢሆን ወይም ክፉ አድራጊዎች ለመቅጣትና በጎ አድራጊ
መዝገን እርሱ ለሾማቸው ገዢዎች ታዘዙ ምክንያቱም መልካም በማድረግ ያለዋቂዎችን ከንቱ ንግግር ዝም እንድታሰኙ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንደ እግዚአብሔር አገልጋዮች ሆናችሁ በነጻነት ኑሩ እንጂ ነጻነታችሁን የክፋት መሸፈኛ አታድርጉት ለሰው ሁሉ ተገቢውን አክብሮት ስጡ ወንድሞችን ውደዱ እግዚአብሔርን ፍሩ ንጉሥን አክብሩ እያለ ይቀጥላል ጨምሮም ሐዋርያ ጳውሎስ በአገልግሎቱ ዘመን በብዙ የተንገላት በብዙ የተገረፈ በብዙ የታሰረ በስቃይ የኖረና ያገለገለ ሐዋርያ ነበር ያ ሁሉ ደርሶበት ግን በእስር ቤት ቁጭ ብሎ ለቅዱሳን ሁሉ ያስተላለፈላቸው መልእክቶች በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ላስቀመጠው መሪ አንድ ክፉ ቃል ሳይናገር ተገዛ እንጂ በእስር ቤት ሆኖ እንኳ በአሳሪው ላይ አላጎረመረመም erga keenya xumuraatiin faarfataa Yitbaaraka Lamuu dhiifama gaafate faarfataan kun engadda haasaa gaaffiif deebii irratti taasiseen daawwattootaa fi amantoota gaddisiisee kan ture yommuu ta'u guyyaa kaleessaa deebisee dhiifama gaafatee jira viidiyoon isaanuu dhaqqabeetu jira daawwannee walitti adeebinu ሰላም ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዴት ናቸው ከሰሞኑ እንግዲህ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ሲሰራጭ ተመለከታችሁት በፓስተር ካሳሁን ሾው ላይ ቀርቤ ባደረኩት ቃለ መጠይቅ በጣም ብዙዎችን ያሳዘነና ቅር ያሰኘ ንግግር በማድረግ እሱን በመከተል እኔም በጽሁፍ በፌስቡክ ፔጅ ላይ አቅርቤያለሁ ይህን ይቅርታ የተቀበላችሁ ደግሞ ደውላችሁ አይዞ በርታ ብላችሁ የመከራችሁ ልብ አይውረድ አገልግሎትን ቀጥል ይሄም ያጋጥማል ብላችሁ አይዞ ያላችሁ ያነጻችሁ በዚህ አጋጣሚ ለእናንተ ያለኝን ፍቅርና አክብሮት እየገለጽኩ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ በመቀጠል እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም የተለያዩ ወንድሞች እህቶችም ይቅርታዬን መቀበል አለመፈለግ ይሁን ለይቅርታም ዋጋ የማይሰጥበት ጊዜ ላይ ስለሆነን ይሁን አላውቅም የተለያዩ አላስፈላጊ ስድቦች በውስጥ መስመር በሜሴጅም ክርስቲያንን የማይመጥኑ ስድቦችን ማንቋሸሽ ስሜት ሊጎዱ የሚችሉ እጅግ በጣም ከክርስቲያን የማይጠበቁ ንግግሮችን ሳስተናግድ ቆይቻለሁ የተለያዩ በጽሁፍም በቪዲዮም ደግሞ ስድብ ሲሰራጭ በማህበራዊ ድረገጽ ላይ አይቻለሁ ግን ይሄ ሁሉ ላጠፋው ጥፋት ክፍያ ይሆናል ብዬ ባስብም እንደዚህ አይነት ደግሞ ከልክ ያለፈ ምራት አልባ የሆነ ርህራሄ የሌለበት ክፋት ተንኮል ጭካኔ የተሞላበት ንግግሮች ስድቦች ለኔ ብቻ ሳይሆን ለማንም አገልጋዮች ተገቢ ነው ብዬ አላምንም እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነበር በሁሉ ልቤን የማጸናው ልቤን የማበረታው ጌታ ላይ ነውና ስላጠፋው ጥፋት ይበላይም ብዬ የምቀበለው ነገር ይኖረኛል አጠቃላይ ግን ይቅርታ አንድም ሁለትም ሶስትም ባይኖረው እንደዚህ ደግሞ በቪዲዮ በምስል በፊታችሁ ቀርቤ እናንተን በጊዜው በንግግር እጅግ በጣም ያሳዘንኳችሁ ቀራሰኞቹ እንዳገልጋይ ከኔ ያልተጠበቀ የገጽጻችሁኝ ተግዛዛችሁን በመቀበል እንደገና እንደዚህ በአካል ቀርቤ በቪዲዮ ይቅርታ እጠይቃችኋለሁ በብዙ ወዳጆቼ ብዙ ለማመከረም እድል አግኝቼበታለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ማለት ፈልጋለሁ በቀጣዩ ደግሞ በእንደዚህ አይነት በንግግርም በተግባርም ሰተት ውስጥ እንደማልገኝ በጌታ ላይ እምነት አለኝ ስለሁሉም ነገር ደግሞ አመሰግናለሁ ይቅርታዬንም ስለተቀበላችሁ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ ተባረኩ waggoota dheeraadhaaf ክርስቲያኖonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo ክርስቲያን miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii kristaan miidiyaa subscribe like share godhaa warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana yesuus fayyisaadha
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwan yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuu fi mallattoo beelii sana fuulduratti sinii bawaala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Sa'aatii muraasa booddee odeeffannoo Kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gooftaan hunduma keessanuu isin haa eebbisu.